Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya poodkaastiin keenya torbee kanaa jalqabee jira. Har'as keessummaa qabna. Keessummaan keenya barreessaa kitaabadha. Baankii keessas yeroo baay'ee tureera. Amma immoo dhaabbata mataasaa Moo Creative jedhu keessadha kan hojjetu. Nama jeenuunii ta'edha. Keessummaan keenya har'aa nama disipiliinii ta'ee dargaggeessa qaxalee wajjin haasofne. Ittiin qaanuufnedha. Yoon wajjin turtan waan baay'ee akka buufattan nama manaa. Keessummaan keenya irraa mootii Abbaltii Tufaadha. Isa wajjin kan turru gadhuma sagantaa keenyatti waliin tura. Isa wajjin waan baay'ee kaasnee kan marannu kanaa sunu ta'a. Achi keessaa waan lafa bu'u tokkollee hin jiru. Beeku kaasatu beeku. Hin jiru. Daawwattoonni murteessanii kaasa. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan sinis. Akkam jiru? Bareeda galata. Gawla garee turreemi. Bubbullee irra yaa. Mootiin ani waan ta'insi gaafachuu barbaada. Barreeffama tokko irraa jechuudha. Nama ta'e barreesse. Jalqaba jechuudha. Kanaanis. Innaati. Yoo barreesse laata yaa. Xaalayaa wayitaa. Omaana sodaachisi. Loon marga quufte kan baddee xaafii haamaa ga'e irraa cucuffattee qarcaasaa faaccootiin faccisaa silmii goobaa fi maala irraa cirrii nyaachisaa oolan gargar fo'annee qajeella. Manni keenya ollaa ta'us daandiin ittiin loon gara dallaatti geessinu gargari. Si borokaayii boqqolloo fidi kottu. Ati immoo mulluu baaqelaa sana waliin jenna. Akka waan murganama mana barumsaa deemuuf wal eegnee dhoksinee bixxillee walii cabsinee wal hammannee deemsa umurii keenyaa olii gaara baanee dachaa buunee gaaffii kaleessaa barsiisan hojii manee nu kennan wal gaafachaa takka fiigaa takka wal dhiitaa fuula biyyeen siphate fakkaatuun mana barumsaa geenya. Ayi bara sanaa baadiyyaa. Waa baay'ee jechuun anumatu barreesse natti fakkaata. Si barreesse. An personally baadiyyaa hin quufne jedhee yaada jechuun hin quufus waan hin quufus natti fakkaatu jechuun namni waan jedhuuf miti namni keessumaatu man boruuf ta'an lafan barbaadu ga'ee waan qabeenya amman barbaadu argadhee jedhee yaadu waan tokko gochuu barbaadu tokko mana baadiyyaatti ijaarrachuudha. Generationii transitionii irra jiru generationii ce'umsa irra jiru wayii taaneeti malee otoo haalli jirus haalli amma jirus nageenyi jiraatee otoo qe'ee warra keenyaatti deddeebinee hojii hojjannee waan quufamu natti fakkaatu. Still ani akka nama otoo hin quufiin hin beekne umurii waggaa 14 hin beekne natti fakkaata. Baadiyyaatti guddatte? Baadiyyaatti guddanne of course akkuma nama kaaniyyuu. Amma gaala dha'ee. Ammas baadiyyaa mirra. Yaa qalbiin keenya jechuudha baay'inaan. So yeroo hundumaa waan barreeffaman barreessu keessaas yookiin immoo waan yaada koo ibsachuu fi jechoonni naa dhufan keessumaa waanuma baadiyyaa wajjin wal qabatu waa ibsuufis. So ka'umsi jechootaas ka'umsi vocabulary koos ka'umsi yaada koos hundumsaayyuu naannooma baadiyyaa irratti waan xiyyeeffatu tokko fakkaata. So waan hin quufiin gargar baate tokko nyaata hin quufiin dhiisu tokko garaan hin quufne yaadni keessa jira. Anaaf baadiyyaa waan akkasiiti. Ammallee. Miimoorii guddaa qabdoodha baadiyyaa wajjin wal qabatanii. Eeyyan waan quuftee tokko. Ijoollummaan keessa. Yaa definitely waan amma nuffitee baate tokko jira waan nuffitee mana baate itti galagaltee ilaaluun barbaadu. Dhagaa gurraachatti darbate miti galagaltee ilaaluun barbaadu. Ani hin quufnes si galeera. So gaaffii quufa sanaa imaajineeshinii kootiin hin guuta baay'inaan. Sanatu yeroo hundumaa baadiyyaatti akka deddeebi'u yaadaan akka marmaaruu mataa isaatti fakkaata. Isa nama dubbisa kana gootar ta'uni? Definitely maarree gaaffii hin qabu. Anuma kutaa ja'aatti baadiyyaatti hin baradhe kutaa ja'aatti. So keessumaa immoo ijoollummaatti inni amma wal dhiitaa deemtu kophee ofirraa baasteef miila qullaa fiiguun kuni actually kophee iyyuu qabnaa nu gaaffii biraati. Garuu amma warri keenya qabeenya gaarii qabaatanii kophee si bituu danda'an iyyuu kophee Saamu'eelii yaadatta Koongoo. Koongoo maarree. Sharaa yoo argattee maal argatte soffattee isuma iyyuu ofirraa baastee wal dhiitaa wal gangalchaa deemtaa. So genuinely ture jaalallis dhugaa dubbachuuf ta'e ijoollummaan still magaalattis yoo guddatte
garaama qulqulluu wal jaallatti bada hammeenyi jiru hammeenyi guddina booda dhufanitti fakkaata. Yaa ijoollummaa kana gaafa dubbisu I think ijoollummaa isaanii gaafa yaadu baadiyyaa dhaqaa imaajineshiniidhaan isa dhufan inni kanaan si dubbisee ani imaajineshini baadiyyaa tamma kaastu kana qabu. Mucaa abbaa maalaati. Mucaa abbaa maal? Bamaali jechuun dhageessettaati. Bamaali jechuun ijoollee magaalaa xiqqaatti guddatan garuu stiil baadiyyaa ta'an. Jechuudha. Of course jechuun magaalaa guddaas ta'e miti garuu horiin eegnee hin yaama fakkeenyaaf carraa horii nun arganneen ture urufatti gadda ariitee madeebita nu bira so waan akka ammaatettu kana xiqqoo ishee cirriifaa qotiyyoo irraan eegne. Cirriyyuu beektaa? Nu gaaffii biraati. Anyways ijoollummaa kana yaadachiistu fanii mootii ansi waamne asitti tokkos immoo feemasii baay'ee taatee miti influensarii guddaas taatee miti garuu amman beekutti amman si beekutti fagoottis ta'ee dhiyootti nama disipiliinii qabudha nama daangaa isaa beekuudhaan itti fakkaata. Amma ni jalaafuu jalqabeef. Nama wajjin ammam jiraachuu qabu nama beekuudha dheetini kanan yaadu so kanaafis akkamitti akka ati yaaddu akkamitti wantoota akka ilaaltu dhaguu waan hin barbaaduufi kana si waamesi. Social mediaatti si geessaati so Facebook irratti immoo duraaniyyuu waan tokko tokko immoo qoosawwan garaagaraa barreessaa waa'ee qoosan immoo immoo waa'ee odeessaa immoo isatti deebina garuu waa'ee social media yeroo kaasnu social media akkamitti ilaalta waan jedhuun kaasuu barbaada. Ani baay'ee amma aktiivii miti waama mana kiyyatti hojjetame kana fidnee dhufnaa jedhe malee participate godhu. So ati mee akkamitti ilaaltamee waa'ee social media keenyaatti qochira odoo ture natti tola. Duraan actually qabsoo dura faa wantoonni jiran ni ilaala meemeen beekamaa ture. Wantoonni isin social media irratti qoostan jamaa wayii tureera. Yeah. So achi yeroon qabsoo tokko immoo dhufeera. Isa booda immoo social media keenya immoo maal akka fakkaatu jiras waan ta'eef mee. Jechuun keessumaa gara 2000 fi Covidii dura fi yeroo qabsoo 2016 maal dura fi isa boodas actually isa boodas keessumaa ijoolleen gareen walitti dhiyaannu jirra already dhuguma garaarraa jennu wal jaalannu wal kabajnu social media mata walitti nu fide hin beeknu lafti dhaloota keenya tokko miti garuu haalli keenya waliin deema si galee so walitti qoosnaa samuudii jedhan muudii walitti qabachuun kun hin jiraata so in taphanna genuinely waanuma social media entertain gochuu jalqabee ture jedhee yaada amma akkammas contentiin viidiyoo kun maal waan hin turree fi so suni tokko social media healthy waan ta'e tokko namoonni waan akkasii yaadan akka jiraatan jajjabeessanii irra jedhee yaada gam tokkoon amma kana influence gahaa qabaannee son taane garuu waan akkasii akka dhufuu danda'u barreeffamaanis haa ta'u taphaanis haa ta'u waan dandeenyu goonee irra jedhee yaada. Qabsoodhaan jedhu isaa qabsoo yaadu ammoo maal fakkaataadha keessumaa bara Covidii asii wantiin argaa dhufe tokko maanni namoonni wallaalchifatan tokko jiru jechuun uummanni keenya baay'een saarsee dhugaa garraamidha jechuun siinaa dafee siinaa si jaallataa garaamarraa si jaallataa so sana advantage kan irratti fudhatan jiru. Gowwoomsaan tokko hin jiraatan fakkeessuun hin jiraata. Isa booda namoonni maallaqa akka hin taane namoota harkaa fuudhuu jalqabanii arrabsuun addaggummaan kun baay'achaa dhufe namni akka barbaade lafaa ka'ee olma si fuudhee lafatti garsi darbata arrabsootiin. Ani personally maal yaada baay'ee manni daangaa koo eeggadhee barreessa yaadachuun balance gochuun yaalan danda'ame yoo ta'e immoo ilaalcha gootaanaan ilaalcha kooti kun jedhu haa ta'uti garuu namoonni I don't know for some reason maal ta'u negative minded kan ta'an jiru bakka nama guutee jireenya isaanii yoo ati waan gaarii uffattee suuraa kaatee posti goote rakkoodha jigaleera jedhi kaa barriimaa kana wanni sitti gadhiisa jedhama that's wrong baay'ee jechuun wanti baay'ee fokkisaa ta'e tokko aadaan fokkisaa ta'e tokko nam tokko yoo toleef yoo qajeeleef konsekwensi qabaata amma yoo karaan taane maallaqa fudhatee taanaan rabbi sitti lakkaa namni sitti lakkaa garuu namoonni hojjetanii jeenin liyoonni jedhan gaafuma koo carraa ta'e social media irratti waa uffatanii ergan kun tolee fi yookiin mucaa godhatanii ergan namoonni hin gammanne namoonni bildiimuu jiru
So si arrabsu. Gaafa waan gaarii godhatu namoonni waan gaarii hin barreessine gaafati kuftu immoo namoonni sii kaasaan ture. Namoonni gaafatti mucucaachuu kee ergan gammadanii ittumaayyuu lafa lukas jala kaa'an jiru. Akkati kuftu barbaadu sanatti kan gammadan hin jiraatu. So bara kana immoo arrabsootu baay'ate waliin dhahaatu baay'ate. So fakkeessanii bulwee tokkotu baay'ate. Sanarra darbee immoo namoonni kan duraa caalaayyuu waan gandatti galan natti fakkaatama immoo keessumaa wanti baay'ee fokkisaa ta'e tokko na yaadadhan bara yuunivarsiitii dhufnee gaafa taaksii keessa gaafa teenyu we don't mind like afaan oromoo haasaa adeemtaa isa booda nam tokko dudduubaan ati gaabbinaa teessee dudduubaan namni afaan oromoo haasaa ta'e galagaltee ilaalta. Jechuun sitti tola. Ami like aksentiin isaa eessa isaa ta'u maal afaan oromoo haasaa jedhamu caan kuneetta. So obboleessa kee ka argattetti sitti dhagama baay'ee you feel safe for some reason. Amma namni ganda isaatti gala jechuun abaluu yoo ta'e ganda isaa yoo ta'e yoo cubboo hojjetes yoo dogoggora hojjetes sirriidha. Digaleera yoo immoo kun maal balleessaa deemaa dhaqee namni ganda isaatti laga isaatti galaa deema gandarraa gara lagaatti galuun isaan oolu warra gamoo warra gamanaa jechuun isaan oolu. Garuu namni gaafa abiddi ka'u gaafa rakkoon ka'u baadiyyaa matti yooma gamaa gamatti illee wallolee walii birmachuun aadaa ture. Bara sooshaal miidiyaa kana garuu defend wal gochuu waan dogoggora irratti defend wal gochuu waan gaarii irratti garuu ganda keetti galuu wayii tokkotu anis jira yaasuu ani jechuun noormiin akkasii aadaa akkasii safuu dhabuu akkasii eessaa akka dhufu naan galu al tokko waan hin beeku dhuguma siin jedhama ani baay'ee wanti na gaddisiisu kanadha sooshaal miidiyaa akka akkamitti laafii nama tokkoo keessa seentee waan barbaadde jetteeni asiin qabdee achiin qabdee arrabsita maal jechuudha. Discipline akkamii akka ta'e naan galu. Namoonni akkasii baay'ee dabeeyyiidha yaadan. Fakkeenyaaf namni si arrabsu sooshaal miidiyaa irratti si arrabsu otoo qaamaan si argee ija kee baachuu hin danda'u. Asii galeera. Otoo kottuu dhiira taatee yoo jedhamu dur kottuu dhiira qabanne jette. Amma namni sooshaal miidiyaa jala accountability tu hin jiru. Namni gaafatu hin jiru. Namni galagalee si ilaalu hin jiru. Arrabsa abbaa barbaadde. Maqaballeessi amma arrabsoon gaats normal jechuu dandeessi. Maqaballeessiin lafaa kee galataanii akkas waan ta'eef namni obsirratti barreesse namni galagalee ilaalu hin jiru. Maqaa feekiitiin fayyadamuun kun immoo it's becoming normal wanti faayee jechuun siyaasaaf dur qabsoo ture egaa. Bara qabsooti namni taargeetsi godhu jira waan ta'eef ammasuma qabatee namni akka barbaade maqaa si balleessee namoonni immoo jecha nama sana amanan jiru. For some reason nama fictional ta'e tokko baay'isee nama eenyummaan isaa hin beekamne tokko amantee nama si wajjin nyaatee dhugu garuu amantee amanuu dhiistee maqaa wajjin hin balleessuun warra keenya irraa waan dhaalle miti. Nama dhugaasaa dubbanna ta'e eessaa akka finnes hin beeku waan fokkisaa waan sirrachuu qabu. Wanti harcaasaa dhufaan jiru akkuma jireeshiitti wanti harcaasaa akkuma sileetti hidhamnu yeroo keenyaa faamiliinis taanan barattu taanan jedhama. Of course digital taati social media dhufaa amma deemu ka waan baay'ee keenya bittinneessaa dhufamti ree baay'ee keenya. Garuu yeroo keenya akkasii soon taane yeroo content soon taane naamusni jiru discipline jiru akka ta'e baay'een keenya koo hin saalfanna. Baay'een keenya manatti lafa keessummaan jiru hin teenyu gadi baata. Safuu baay'eetu jira. Alatti akkamitti akka deemtutu jira. Nuyi sittiini taane nu dirba ol jenneen ilaallu. For real. Okay. So in dhufu. So amma of course moderni haa ta'u waan baay'een soo dhufe immoo al tokko immoo daangaa bira yeroo darbu immoo. So ammayyummaan bari qaroomina dhabamsiisuun qabu ture malaali. Suni qaroomoo turre dhee mayyaadan warri keenya qaroomoo turanne safuu walii eeggachuu waan guddaadha baay'isee. Dogoggoruu wayyuu ko jaarsaan araarama ture namni si gadeera yoo mallee amma barbaade yoo inni jedhees namni seera qaba safuu qaba namni wajjin jiraata waggaa dheeraa wajjin jiraachuu waan jedhu sana hawwa waan ta'eef amma garuu nama sin beekne tokkotu asii taa'ee mattuu taa'ee ta'uu danda'a baay'ee sin beeku si wajjin nyaatee hin beeku maal akka yaaddu hin beeku poostima tokko duwwaan eenyummaa kee diffaan gochuu barbaada waan ta'eef suni waan hafuu qabu completely dargaggeessi jabana kana irratti waan dammaquu qabu. Akka kaastoor baay'ee tanan amma baay'ee aktiivii ni hammaati. Darbee bareesta. Akka jechuun gaafa koommachuu irraa kan ka'e darbee immoo attention amma barbaadu irraas ta'uu hin taane yookiin andurumaanuu foloorii jireenya kee irratti hundaa'u masii galee sila wanti ni dagadde tokko sooshaal miidiyaa kan wajjiniin
isa warri jarri keenya ollaa jedhan tokko jira yeetam ficuu duqqeessa namchi jedhan tokko beekamtii at any cost nama beekamuu waan jedhu tokko dhukkuba hamaa amma dhufe siigalee akkuma utaalloo wayii namatti darbaa dhufe tokko jira. So suni nama arrabsitees beekamuu dandeessa bara kana yoo social media irratti nama cabsitees keessumaa viidiyoo eeyyama namaa malee waa hojjettee jechuun beekamaa dhufuun lakki haayi namni ittiin jedhu dhabuun seerri dhaabbataa ta'e tokko jiraatee hojiirra oolu jiraachuu dhabuun namni akka barbaade jiraate. So ammanis social media irratti waanuma gaafuma natti dhaga'amu gaafuma xinnoo hafuura baafadhu yoo yaadni naa dhufe fayyada ta'e yoo yaade amma calalli gingilchaa baay'ee qaba amma yaadni akka durii callisee barreessuu kana dhiyeesseera. Kaasuu yuunivarsiitii xiqqoo mashiin kaasna tole bubbuleera bara isaan gaafateen isaan harrii baasuu jalqabdee waan ta'eef yoo makkalee yuunivarsiitiin Finfinnee ammas ikoonomiksiitiin kan xumuree baruma gaarii isaa yuunivarsiitiin barri keenya barri hundumoo gaafattee barri keenya gaarii ture. So barri keenyas gaariima ture keessumaa immoo bara keenya ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee ijoollee qaxalee ta'antu galee dorgommiin jiru salphaan turre. So namni barsan 500 keessaa ture kan qoramne. So qabxiima waan jenne gaariima tokko Finfinnee yuunivarsiitii galee achi booda garuu nama 50 oltu ijoollee miti wajjin yuunivarsiitii galleeyyuu kan adeeman jiru. Qabxiima gaarii qaban iyyuu baay'ee dorgommiin ture morkiin ture baay'ee cimaa ture. So genuinely umma haasofna ta'e amtiyyuu seemisteerii jalqabaa irratti galuu bira ga'een ture. Haala wallaalu duraa kee ijoollee yuunivarsiitii jiran haayiskuulitti qaxalee ta'uun kee qofti yuunivarsiitii homaa bu'aa amma kanaan buusu maaliif odeeffannoo gahaa qabaachuu qabdaa namatti dhiyaachuu danda'uu qabdaa dubbisuu qofa otoo hin taane akkaataa qormaanitti beekuma danda'uu qabda. Ani baay'ee mani introvertii ture baay'ee man qofa galeessa wayiin ture natti fakkaata baay'inaan. Sun immoo keessumaa seemisteerii jalqabaa baay'ee na miidhee ture. Most qabxiima baay'ee gadaanaa jedhamu tokko ture kan inni fidee darbee achi booda abdii kutannaan ture depressed taataa expectation namaa jira maatiin hiriyoonni kee barsiisonni yuunivarsiitii haayiskuulitti beekanii gaaffiin isa gaafatan waan sirraa eegan qabu. So gaafa waan deebistuu dhabdu yookiin galuudha yookiin garaa kutattee waan sirraa eegamu sana waan ofirraa eegdus egeree kee waan murteessuu danda'u tokko fiduun dirqama waan ta'eef ittuma ciccitee so dhumarratti qabxiima gaariin ibsamee ba'e jechuudha galata waaqa. Yuunivarsiitiin hunduu miimooriima adda addaa qaba. Situ keessummaadha malee kiyya mul'u. Maal dhagoo barbaadne tusaan. So yeroo biraa dhageenya ikoonomiksii barbaadee maal qo'atte? Ani ayyaan ture nuuf yaadan barbachuuf gaachuun yuunivarsiitii filannoo koo jalqabaan argadhee gaafa nas galus dipaartimentii man jalqabaa barbaadu argadhee natti tola jechuun professionally speaking otoon gaazexeessaa ta'e natti tola ture garuu jalaafessadha baay'ee hin ta'u sanaaf amma naa jalaafessa baay'ee ni jalaafessa ture. Turedha. Amman beeku ammas natti fakkaata ammas badaama jaguutee nama laalu garuu gaazexeessaa ta'uun hawwa ture namoonni baadiyyaatti guddachuun tokko faayidaan isaa raadiyoo wajjiniin guddatta hin dhaggeeffattaa so waanuma exposure qabduuf miti kan hawwaa deemtu environmentii kee kan murteessu isa waan ta'eef garuu herreegas immoo gara herreegaas immoo gaariidha waan jiru so ikoonomiksiin mostly sanas qaba waan ta'eef konseptii miti ikoonomiksiis immoo natti tola dhugaa dubbachuu ta'e. So jaaladhee man baratte. Jaalattee barattee eegan kana kaase gaaffii biraa nan dhufaa gaaffiiwwan ciccimaan si gaafadhaarra. Lammata muus keessa waan hin dhaga'uu barbaadu waan jiruuf. Garuu eegan ikoonomiksii kaase immoo yeroo dheeraa immoo baankii keessa hojjetteertaati. Ture so ekspiriyaansii baankii san dhaga'uun barbaada. Nama baankii kan beeknu seennee barreessinee qarshii keenya fudhannedha. So kalcharii isaa akkamidhaa? Akkamitti argatte faayinaanshaal seentarii guddaa jiran keessa baankiiwwan immoo adda dureewwanis waan ta'aniif siif akkam turamee turte ammam turte achi? Gara waggaa 10 ture. Waggaa 10. Dhugaa dubbachuuf bubbuleera qaacimmadheera jedhu. Baankiin jechuun keessumaa bara nuti jooyin goone wallaalu gaariima ture.
waan baay'een isaa gaarii ta'e jechuun kaalcharii already aadaamti hojii bareedaa ta'ee sa'aatii dheeraa iddootti hojjettu iddootti namoota gaariitti argattu muuxannoo horachuuf idduma bareedaa ture. So garuu waan wal fakkaataa dabarsa baay'inaan waan sana jaallachuu danda'u qabda. Turtiin kee wal fakkaataa innovative ta'uu danda'u si gaafatu amma kana yooma dhugaa isaa dubbanne. Garuu an waggootan jalqabaa gara waggaa 5-6 bifuma kanaan ture kan dabarse achi booda garuu kan dipaartimentii garaagaraa seenee hojii muuxannoo garaagaraa jalqaba foddarra turte? Gara duubaatti yeroo foddaarras hojjedheera amma ta'e bareedaama ture jechuun namoota communication skills barsiisee mayyaadha wanti guddaan inni achi keessatti arge tokko namoota amala garaagaraa qabantu dhufa maamilliyyuu amma ganama yoo cireensi hin taane ta'ee dhuftee eekkamtaa lafaa keessi arrabsa namni haadha manaa isaa hojii wal dhabee rooti isuma si arrabsa so'ati callistee obsaan danda'u tokko si barsiisa kunillee ogummaa kam keessa iyyuu jira garuu mostly nama hojii wal argaa waan sarvisii dhaabbata sarvisii kennu irratti kun baay'ee. So rakkooma dhuunfaasaa asirratti waa jedhee deemuu barbaada waan ta'eef danda'u dubbattee amansiisuu si barsiisa baankii wanti guddaan achitti barisanatti fakkaata. Lammataa immoo nama wajjiniin hojjechuu si barsiisa. Expectation namaan bartaa wanti lakkaa'amu hin jiraatan baankii keessumaa fakkeenyaaf asis baramataa fakkeenyaaf viidiyoo 20 jettu waraabuu qabna jetta lakkaa'amaadha already hin beekama expectation hin jiraata. So akkuma kana maamila amma kanaa fiduu qabda yookiin immoo depositii amma kanaa fiduu qabda wantoonni jedhan akkati goolii seetu gootu si gargaara. Gool seetingis si barsiisa baankiin. Hunduma caalaa immoo danda'uu wal faana hojjechuu danda'uun tiimii keessatti ga'ee mataa kee ba'achuu danda'u kan jedhu sirriitti iddoo itti bare jedhee yaadan personally. So waggaa 10 achitti dabarsite keessatti mee itti gammaddaa? An maal seeta muuxannoo waan murteessaadha. Machuun takka yeroo yaaddu amma taa'ee gaafa yaadu waggoota amma kanaa achitti dabarsuun narra ture jedhee of hin gaafadhu. Garuu immoo waggoota amma kanaa kan dabarse kan gaabbuu kan taa'ise garuu lafa nama jirudha malee lafni ani ture suni badaa waan ta'eef miti. So wantoonni amma fayyadamaa jiru amma hojjechaa jiru baay'een isaanii ichi dhufani. Ka'umsa koo waan ta'eef namni hundeessaa jibbuu qabu jedhee mayyaadha. Genuinely immoo namoota wajjiniin iddootti wal bartus waan ta'eef yooma addunyaa hojii biraa dhaxxillee wanti achi fudhattee dhuftu yeroo hundumaa si hordofa. Ka'umsa waan ta'eef anuma bareedaadha naaf. So achitti communication skillii tiimii fa'aa hoogganuu namoota wajjin hojjechuu waan akkasii so wanti fayyade baay'ee qabachuudha. Baay'ee jechuun amalan har'a qabu kan akkuma sila sii kaase baay'ee ni jalaafessa ture baay'ee. Ammani mankuta amma yuunivarsiitii galutti badaaman ol jedhee nama ilaalu dhiira durbaa ol jedhee nama ilaalu ture. Akkasuma amma iyyuu bokkuun koo tokko am ergan achi ba'ee barne keessumaa ergan baankii galee nama wajjin dirqama ilaaluu qabda jecha keessa ilaaluu qabda nama dubbiin ijaan galti jedhamu miti so ijaan waan baay'ee kan haasoftu so dirqama aanlarni gochuun irra ture waan sana waan fokkisaa akka ta'e waan sirrii akka ta'an akka nan fayyadne egeree koofi kan akkam baru kan taa'ise baankii waan ta'eef jalaafummaan garuu jalaafummaa kaaste waan si mudate wayii jira yookaan immoo waan waan raafanii nama miimoorii tokko qaba jalaafummaa wajjin osoo hin taane overconfidence wajjin overconfidence wajjin really so baran mo'aasa elitiivis ture gaazexeessummaan hojjedha miti beekta ispoortiitti hojjedha so akkanachi baheen dhaabbanni wayii nawaame gaazexeessummaaf jechuudha so ispoortiidha maaliin ta'ee piriintii wayii naa kennan iskiriptii yoo taane barreeffama wayii naa kennan afaan ingiliffaadha so kana jijjiiritiin nuu kennidhanii ta'uun naa kennan isaan ani sagantaa wayittis qabameen ture gaafsan so maaliin yaadee barreeffamicha nan garagarchaa ofii kiyyaaf hin dubbisaaf yookaan waan ta'e istiidiyoon galchuu dheetan yaadeen fudhadheetan akka naa galtiin barreessan nama isaanii kennuuf hin barreessine
Shana sasi bekasi waan gochaati oludhasi waan ni ka oludhasi waan haramiti godhe tan akkatiin barreesse yaa fi peejii lama barreesse tanan xumuriran jedhe tolee galatoomee fudhatee idaanni laalee gulaaluuf nawaamne nawaamne really nawaamne so waasin jechuuf amma gaafa naa galu problemi cheenyuun ana bira jira jechuudha akka saafis galutti anaaf so naa dubbifamaa duwwaa sun taane waan barbaachisan kaayuu kennee fi yoo at least waan sirratti waan ta'e numa maayyoo akka uumamus immoo beekan ture maasin jechuuf confident duwwaa sodoon taane opportunity waan tokko kan ija laafne yookaan immoo keerii waan hin goone fi miisii goona waan akkasii mudate qaba. Anaan addatti actually ijoollummaatti yoo ta'e badhe jechuun jalaafummaa ijoollummaatti baran elementary fa'aa ture waan yaadadhu waan sammuu keessaan baane jira. Yeroo kutaa 8 baradhu mana barumsaanii duraan barachaa ture irraatii gara sugar factory kan jiru sugar factory kan jiru jira gara sanan deemee ture. Abbaa koo wajjin jiraadha abbaan koo achi hojjeta. Kutaa fuulduran ta'a jechuun hojjaan koos gabaabaa ture amma somaan. Shamarran lama gidduu teesse? Lakki gabaabaa intana dudduubaan talli tokko jirti maqaadha hun barbaadu eessa akka jiru sin beeku. Nawaamti mootii ittiin gaafa galagalee gaafa laalu ijaan saboda annan qaana yaleera ijoolleedhas wanti akkasii siin galu darbee immoo akka safuu wayii tokko cabsu wayii tokkotti si yaadda waan ta'eef isheen taphaa fi kan isheen jettu ammas nawaamti sawu jalaan callisa nama nawaamsisti dudduuba takka turte jechuudha ammas dhumarratti dhuftee maddiina dhungattee deemte guyyaa guutuu bu'aan oole guyyaa guutuu bu'aan oole so jechuun ijoollee abbaa yaadatan gammachuudhaan bu'aa oolu amma. Ani jechuun nirraan fadhu amma sammuu keessatti suni waan ija laafummaarraa ka'inatti fakkaata. Garuu namoota professional yoo ilaalle ijoolleen keenya keessumaa ani maalirraa ka'eeti ijoollee namoonni baay'een of ibsuu ija laafummaarraa kan ka'e of ibsuu dadhabu. Waanuma qaama isaaniillee sirriitti himachuu eessatti akka guddatan maal akka hojjetan dandeettii isaanii maal akka ta'e interview marratti anumtu argan hojii qacaruu jalqabeeti wanti arge tokko isa of ibsuun jedhu amma ogummaa gaazexeessummaa irra jiraattee garuu immoo of ibsuurra dabartee eventii wayii tokko akka ta'utti ibsuu dandeessu taanaan namni si qacaruun jiraatu. Kun immoo kan ka'e baay'inaan ammallee beeku generation ammaan beeku garuu maatii irraa kan ka'etti fakkaata baay'een isaa beekta gali godhatte jedhamta gaafa keessummaan dhufu hin dubbattu yookiin maatii biratti akka yaada kee ibsattu namni si jajjabeessu hin jiru. So sun walitti ida'amee dhufee maal ta'a gaafa addunyaa hojii qacaramuu gaafa dhuftu of ibsuu hin dandeessu. Hin baradre aadaan sun hin jiru. Maatii caalaa immoo konfidensii kan sitti horus konfidensii kan si keessaa haree balleessus hin jiru. So sun dhaqee maal ta'eera nu keessatti guddatee dagaagee godhatee gaafa addunyaa hojiitti dhuftus guddinuma irratti iyyuu erguma hojii jalqabdee iyyuu guddinuma irratti iyyuu namoonni dandeettii hojiis qaban dandeettii haasaas qaban dafanii guddatu. Namoonni dandeettii qaban garuu maanaan nan guddisan namni galagalee na ilaalu jiru. Okay waan hojjettu ibsuu hin dandeessu taanaan dhaabbata hojjettuu fi sana ibsuu hin dandeessu. I think waan lamas qabanatti fakkaatamni waan dandeessan ibsuun kee akka ilaalcha negatiivii wayiin qabni jechuun waan dandeessan oo ibsite is normal jechuun isa san sirriitti ibsuu waan biraadha. Waan dandeessan immoo ibsuu san bira kan darbees gochuun immoo waan biraadha mini. Ela maal jedhu amma shaayiniin goone eetanani waan dandeessan iyyuu himachuudha fi maal ka jenna. Ela gaduuf qabuu fi of ibsuun garagaraa jechuun akkam seeti hojii hojjete tokko akka ta'utti jecha sirriitiin itti otoo hin dabaliin dhugaama jiru ibsuuni gaduuf qabu hojii waliin argu jechuun humility isa jedhan tokko waan dubbachuu hin dandeenyeef yookiin waan ibsanneef ati gaduuf qabaa jechuun miti baay'ee garaa kee keessa kan jiru rabbitu beeka. Akka ta'utti waan hojjechaa jirtu waan dandeessu waan beektu dubbachuu danda'uun garuu dandeettiidha iskiilidha ataamsaayyuu. So nuti nu biratti maal baay'ee naasoftu baay'ee haasa'aa waa'ee isaa dubbata of jajaa jedhama. Sun waan dogoggoranitti fakkaata dogoggora guddaadha. Of jajuun itti dabaluudha waan hin qabne tokko akka waan qabdu taasisuudha. Sobuu fakkeessuudha malee iddoo barbaachisaa ta'etti
amma akkuma idduma arganitti danqaruu wayii tokko ta'uu hin taane ani kan hin danda'etti idduma barbaachisnetti dubbachaa ooluun of jajuu ta'uu danda'a ta'a. Garuu iddoo barbaachisutti akka ta'utti qindeessitee waa'ee kee himachuu danda'u waan dandeessu himachuu danda'uun garuu dandeettii iskiiliidha malee of jajuu miti. So kana maal keessaa baasnee amma baankii yeroo turte isa ammayyuu kan xiqqoo jalaafummaa balleessu baankii na gargaareera turtii kiyya. Kan jedhurraa kaasnee kana kaasnee waan biraatti darbu dura immoo kan suma biran tura. Kitaabota lama barreessitee turte tokko as jira. Miti natti fakkaata. Kitaaba loloo tokko isa nan qaqqabne hin dubbisnes to be honest. Kun garuu siidaa namoonni kitaaba kana qola isaa dhubaa beekan namicha isa kana barreesse. Yaa siidaa fi asoogawwan kan biroo jedhama asoosama gaggabaabaa of keessaa qaba. So walaloo fi asoosama mee akka midhasiif? Akkam seete namni baay'een dubbata of course namni barreessu namni waa barreessu tokko kitaaba barreessuu jedhee waan barreessu itti fakkaatu jalqaba maanuma keessa isaa jiru himachuuf means of communication dha jechuun fakkeenyaaf tokko yoo haasee irraa gala tokko yoo nyaata irraa gala baay'ee namni gaafa aaru nyaatu faa jira baay'ee nyaatu jira tokko ispoortii hojjeta ta'a tokko akka kiyyaa skriiptii barreessa ta'a gala so creative ta'a gaafa aaru kin miira gammachuu keessa miira gaddaa keessa gaafa galu anaafi ijoollummaa marraa kaasee itti fakkaata wanti baay'een barreeffama wajjin wal qabata waa gaafan ibsu yoon jecha fayyadame moor amma haasaa amman bare baay'ee malee amma kanaayyuu waa barreessu natti tola waa peejii 15 barreessu naan jettee naa wayya daqiiqaa 15 haasee jechuudha so sana keessa gaafan yuunivarsiitii jirus ijoollee wal beeknu jiru laayibrarii faa gaafan seenu dubbisuu koo dura yookiin qayyabannaa dura toon beekiin walaloo peejii tokkoon barreessee of arga. Means of expression anaaf miiran keessa ooles ta'uu danda'a. So ijoollee na cina ta'an hin jeeqan ture dhugaa dubbachuuf ittiin kennaa dubbisaan jira. Baha barreessaa ture namni immoo dubbisee mooraalisiin kennu taanaan immoo manni taata. So mucaa wayii tokkotu maaliif walitti hin qabdu waan kana maaliif balleessita gaafan university ture seeroon kilaasii keessa taa'usiin yoo yaaninaan filmaan barreessan ture so maaf walitti hin qabdu gaaf tokko kitaaba ta'uu danda'a eessa akka jiru hin beeku jechuun handaawwatii dudduuba irratti barreessa waan ta'eef baay'inaanii baay'een isaa achumatti hafe darbee immoo miira kee waan ibsitu duwwaafis immoo kitaaba ta'uu danda'a jedhee yaadu tokko amma danda'ametti objektiiv yoo ta'e gaariidha si duwwaa ibsuu danda'uu hin qabu so anaa fi walaloon bifa kanaan jalqabe. Asoogawwan yookiin immoo asoosamawwan gaggabaaboon kun immoo baay'inaan influensii barreessitoota duraan turaniiti keessumaa akka Kumsaa Burraayyuu fa'aa Suuraa Abdii beekta yoo ta'e akka Dhaabaa Wayyeessaa fa'aa Gurraacha Abbayyaa fi Godaannisaa isaan baay'ee influensii nagaa jedhee yaadan jechuun akkaataa isaanitti waa ibsatanii waan baay'ee influence godhe hunduma caalaayyuu kaanis silaa afaan Amaariyaa baay'ee dubbisuun baay'ee natti cimaa ture ammallee wayya malee so kitaaba muraasa kan jiru afaan Oromoo keessaa isaanumaan dubbisaa yaada koos immoo gaafan ibsu bifa kanaan namatu komentii sii kenna baay'inaan ofirratti hin argitu gaafa laalu immoo walitti qabee gaafan waanuma sooshaal miidiyaa irratti barreessaa ture siidaa fi asoogawwan biraa gara jirutti guddisee jechuudha. Amma garuu akkam? Amma galata waaqee. Nagaa koodha. Nagaa kooti. Amma an barreessaa gaafuma gaafii gaafuma yaadni wayii na dhufe yookiin xinnuma hin ko'oommanne sooshaal miidiyaa irratti poostii godha. Malee jira yaadichi mini darbee dhufa. Ayyaanni akkuma ayyaanaatiin itti fakkaata yoo guddisteen guddata numa jira ta'a garu akkuma abidda jira miti dibaa numa dibamee ta'a gaafa baastee muka wanni qoraan irra naqxu numa bobaa gaafa dibdee keessuma keessa garuu yoo yeroo dheeraa ture garuu mada'ama. Interesting so yoo dhufe isaa dhufu kitaaba wantaanis rakkoo hin jiru tire garuu dibaan sun hin dhaamini laata. Tuqadhaa. Kinoo jalqabne kana dubbiseeraanis oo dabaltee moo gaariidha garuu akka durii miti amma mootii akkamitti ilaaltaa timee kitaabonni durii asoosamawwan interesting taanee dubbisnu walaloos taaneen kitaaba walaloo yeroo teessee dubbistu wayii jira amma garuu akkamii maal taajabda?
waan lama jira jechuun namni dubbisaas nan komadhaanii isa barreessus nan komadha guddina barbaadamu irra gahuu dhiisuu keenyaaf dubbisaa maaliif hin komadhaa jeenii waan ta'e tokko komentii waliin kennan jechuun wanti siidaan sitti tolle taanaan namni maayini waan kitaaba itti barreessitee namni siin jedhu hin jiru baay'ee jechuun afaanuma gaariidha afaanuma tolee jechuun si cabsuuf otoo hin taane wal qusachaama namni guddachuu danda'u itti qusachaama garuu kuni gaariin turre ija barreeffaman gaafa ilaalamu gaarii miti safuu waan cabsuu qaba namni jedhee wal komatee wal karaatti wal deebisu hin jiru yooma dhugaa isaa dubban akka dhuunfaattis akka dhaabbataattis hin qabnu waan akkasii kun so abbuma itti toleetu yookiin maallaqa argate yookiin immoo namni sappoortisa godhuu jiraate kitaaba qabaasiin jira peejii 81 maxxansaa jechuudha so kitaaba qabaadha walaloon qabaadha so faranjoon thing waan isa thing kitaaba barreesseera waan jedhu tokko taayitilii sana barbaada amma kanaas bu'aan qabu dhugaa dubbachuuf kitaaba maxxansiisuun gammachuu masiif kennuuf ciniinsuu sanatu gammachuu keeti malee bu'aa saayyuu miti dhala saayyuu miti dhugaa dubbachuuf gaafa ciniinfattee barreessitu sanatu gammachuu kan gaafa almost soneetti reedii kan addunyaati kan namoota dubbisaniiti so namni baay'een dubbisaamti genuine ta'e yaada sii kennu waan hin jirre pilaatfoormii akkasiis waan hin qabnee fi namni akkuma barbaade waan isatti fakkaate barreessuutti gartaa'e suni namoota muriin isaanii waggaa 25 faatu kitaaba seenaa sii barreessa waan hin fakkaanne jechuudha waan ofiyyuu hin jiraanne akka seenaatti garuu akka namoonni kaanis jedhanitti namni tokko xiqqaate waggaa 40 ol ta'uu qaba yookiin muuxannoo gahaa qabaachuu qaba waan sana barreessuuf jedhama so lammataa kitaabilee wal fakkaatantu ba'a nature wal fakkaataa hin qabu koppii kan godhaman jiru so waan giddu galeessa ta'e tokko wiirtuu wayii tokko waan hin qabnee fi dubbisaanis iddootti dhaqee yaada isaa kennu yookiin karaatti yaada isaa kennu hin qabu yoo kennes immoo baay'inaan wal eeggatee miti kan walii kennu wal cabsuutti maaltu waan fiigamu jira waan ta'eef gama barreessaatiin garuu barreessaan baay'inaan qorannoo ga'aa waan taasisu itti fakkaatu jechuun kalaqni jira of course naturally waan itti qabdu jiraata galuu kalaqi keerratti akkamitti son barreessee wayya kan jedhu namni taa'ee kitaabilee dubbisuu hin jiru yoo waan gaasaa dubbannati garuu irra darbaas hin jiruudha tokko jechuun kanama waa'ee social meediyaa kaasna garuu booda irra darbaamu hin jiru amma aadan dubbisuu keenya kitaabatti dhiyoo akkasiin jedhee eegnee asoosamicha maal san dubbisuu keenya amma tireenii san social meediyaa fa'aa kontentoonni kan irraa fudhata faasitti fakkaatu kitaaba irraa amma fagaachaa ta'uu jechuudha walumaa galatti. Amma baay'ee kan na dhibu amma biyyoonni Ameerikaa fudhattee booliidiin baay'ee doomineet godhee jira miti haa ta'uti garuu kitaabileen waggaatti maxxanfamanii ba'an lakkoofsa hin qaban. Sababii isaa namni dubbisu waan jiruufi. Uummatuma baay'ee nuti almost walakkaa gara walakkaa uummata Ameerikaa ta'aa jirra baay'inaan yoo ilaalle garuu hin qabnu aadaa sana. Jechuun aadaan sun tokkoffaa yaangeedhas immoo kitaabilee barreessu waggaa 30 wayii yoo guutin reefu sanayyuu guddisuun hin jiru. So lammataa immoo osoo hin beekamiin viidiyoo jenereeshiniin kun dhufe amma kontentii endlessly consume gochuu wayii tokko jira amma tiktaakiin kun maal kun hin jira sagantaatiin namni amma daqiiqaa 10 guyyaatti dubbisuu waan jiru tokko sammuu keessaa yoo ba'aa jira nama baay'ee keessa so amma yeroo tokko taa'ee gaafan herrega isaa hojjedhu guyyaa guyyaatti daqiiqaa 10 dubbistee yoo xiqqaate peejii 5 yoo dubbistee kitaaba 7-8 dubbista waggaatti waanuma jireenya kee fayyadu jechuudha so waanuma filattee dubbisuu dandeessu tokko garuu amma nama baay'ee yoo gaafatte kitaaba tokko dubbisee namni fixu amma qaba sayyuu otole so otoon beekiin kontentiiwwan nu fayyadanis nu fayyadnes waluma faana consume gochuun keenya dhaqee namoonni barreessanis warrumti waan gaarii barreessan illee mooraalee akka dhaman taasiseera inni kaanis immoo reedii kitaabni waan hafaa jiru tokko fakkeesseera sammuu namaa keessatti. Egaa garuu kitaaba kaasni akkamii aadan dubbisuu kan jedhu immoo tuqni darbaare. Dubbistaadha. Amma ta'e. Nama nan dubbisaa. Gaariidha. Amma ta'e.
nan dubbisa jechuun of jaju fin jaju jechuun akka dubbistu waan beeku si gaafadhe aadaa dubbisuu kee durti gaarii ture ni keessumaa waggaa 4-5 dura tukkaate kitaaba 15-20 waggaatti ma dubbisa ture garuu amma ergan hojii dhuunfaa koo jalqabeeti koo ummachuun kun jira kitaaba amma ture kan dubbisuun irra ture iyyuu garuu reef waan lafa qabachaa jiruuf waan ta'eef akka dhaabbataattis yeroo koos enerjii koos hundumaa waan konsuum godhuuf akka durii dubbisaan jiru garuu yoo xiqqaate jetti kitaaba tokkoon waan dubbisadhee yaada. Cimaadha jechuudha. Natti fakkaata. Waa'ee waan jettu garuu akka ammattee kun kan hojii yookaan waan ta'e amma yeroo dhuftu yeroo kee baay'ee nyaata. Anu trendii dubbisuu kun jiru amma almost. Yaa hojicha irratti investi goota naanna'aa ooltaa. Enerjii kee fudhata baay'ee fudhata jechuun hundumaas hojjeta taanaan keessumaa yeroo jalqabaa kana amma kan keessan amma kaameraamaanii bira sin dhaqxa taanaan viidiyoo isa edit godhu bira sin dhaqxa taanaan sabisaa lafa garaa kee akkasii barbaadda amma trust waan gootu tokko amma dhufuu danda'utti yookiin nama sana irratti amma of gattutti waa hundumaa sumatu fudhatee hojjeta waan ta'eef dirqama isaa galgalas manatti fudhattee galta. Soo dandeessi taaksima keessatti peejii malamaan tokko sarara tokko dubbista malee. Tole nan dubbisa. Egaa amma kan gaaffii cimaan tokko si gaafadhuu fi ani akka dhaga'u waan barbaadu isaatii al tokko sooshaal miidiyaa kee irratti faa barreessitudha. Brother amma siree kee irra ciistaa? Hin kaane? Gadi hin baatu? Seete sagalee mucaa sanaan seete ergaame isaa aሁንም ተኛለህ ሲሉ ሰራ ብሮሞ ያ ሶ ዋና ከሲም በረስታ ሞቲቬሽኒ ኦካን ሞ ኢንስፒሬሽን ይረቲ ሶ ኢላልቻ ከሚቀብዳ ለመተሞ ይሮዋና ከሲ በረሱ ማልፋቱ ጅረቤታ ተቆሞና እንራፈኔ yeroo amma namni motivationii jettee tokko maal jettee jabaadhu waan hin qabatta kun kan keeti maaliin ta'a jedhama warra ammaatiin yeroo keenyaa garuu hin baratu taanaan eessayyuu geessu. Dhugaadha. Yaa maal seete lamaanuu iddootti fayyaduu qabata gaan beekan ammaan akkaataa guddina keenyaati natti fakkaata. Waan jabana kanaa badaaman hirribaan hin kaasuun hirriba sitti naqayyu malee moor akka hojjettu toon taane waan hundumtuu karaa qaxxaamura akka gumbii heetti galwee tokkotti salphaatti akka dhufe waan hundumtuu garuu waan akkas jedhamu jiru like unless yoo natta ta'e yookiin hin saamta ta'e waliin of ta'e dhugaadha hundumtuu wal qixxaatee dhufa rakkoon qabu garuu innis fudhatee badanii consequences isaa yeroo biraas waan dandeenya ta'a nama hojii qixaa hojjechuu barbaadu tokko yookiin immoo akka ta'utti hojjetee guddachuu barbaadu tokkoo fi waan hundumtuu guddinni uumamaa jira. Guddina uumamaa like sanyiitu faca'aa, himmutaa, guddataa, damee godhataa, ija godhataa. Ija sabooda waggaa 5-6 ta'uu danda'a kanatti ija hojii keenyaa achuu jalqabdu waan ta'eef waan qaxxaamuraan jiru. Bara ijoollee turre garuu yaadattee yoo ta'e maatii waan akkasii isuma dhugaa isaas himan jechuun warri kun waliin dhahaniis ta'a baay'inaan kan isaan mogoleessi buusuu barbaadan jechuun waan mogoleessi buusan waan si kakaasanitti fakkaate garuu namni baay'een inspired gaafa ta'u argitu silaa otoo waan gaariidha ta'e namni dammaqa ture hirribaa ka'a ture so wanti baay'een akka hirribaa karaftuu taasisa bara keenya garuu dhuguma isaasitti himu maatiin keessumaa baratta taanaan baradhu kanaa dhimma keetii namni galagaleessi ilaalu hin jiru yookiin immoo namni galagaleessi si fuudhu hin jiru dubartoota dhiiraan immoo namni galagalee baay'ee ilaalu hin jiru ana otee boruun du'a siin jedhu yoo qottataan galagaltee dhuftee qottataan lafa kana namni sirraa fudhatama obbolaan kee jiru akkasuma duwwaa waan qabu sitti fakkaataa jedhamta so otoon jaalatiin egeree herreegdee akka barattu akka jabaattuuf taasisa yeroo hundumaa yoo sitti mul'isuu danda'u ta'a garuu hamma ta'e naasuu wayii tokko keessa kaa'an ta'eef ani still suma duriin filadhan waan jechuuf mucaa gosa akkas waan jiru nutti fakkaata hojjettu taanaan barataan actually garumoo akkam hin fayyadu motivationichi akkam hin fayyadu hin jiru ani hin fayyadu nama fayyadu qabaachuu mallaqa ani hin beekon ani personally from my personal experience ani hin fayyadne jechuun ammuuna waan namni waan motivate na godhu caala yookiin waan qilleensuma duwwaa bokoks wayii tokko ana afuuffee afuufan wayii tokko kan fakkaata qilleensa irra si kaasee yeroo fi
garuu qilleensi sun gaafa dhumu deebitee ciisuun keen oolu. So iddootti fayyadu qaba garuu inspire gochuu caalaa yookiin motivate gochuu caalaa garuu waan practical ta'e wayii tokko dubbachuutu more namni motivated ta'e dedicated ta'e akka hojjetu gargaara jedhee yaada. Garuu si maaltu inspire si godhame? Maal inspire si godhisi? I think I like challenging jaaladha natti fakkaatan. Amma waan creativity fi challenging jechuun nan danda'a jechuun waa kalaquun yookiin waa addaa tokko ija biraatiin ilaaluun natti tola baay'ee. Lammataa immoo baankii ma keessaa yoo baankii nama beekta biyya kanatti baay'ee namni baay'ee iddoo galee hojjechuu barbaadudha biyya kana keessaa NGO'tti aansee an garuu baay'ee comfortable ta'e comfortiin jaaladhu. Akka waan hundumtuu wal qixxaatee deema taanaanis nan na'a. There is something wrong teessee yaaddee tole amma kan waggaa kanatti ta'ee akkas ta'ee waggaa kurnan kanas asuma jira waan jedhu tokko nan naasise personally gaafa yaadu. So waan yaadu immoo qaba waan kanarra abbalaa ture qaba hawwii qaba garaa kootii. So creativity sana challenge hojii yoo walitti fiduu danda'e waan barbaadu sana adeemsan barbaadu sana adeemuu danda'a jedhee waan yaaduuf so creativity challenge kan nanaan inspire godhu. Baay'ee gaarii so garuu ka tokko maal tafaachi keessatti biroo inni dhusunu maaciistan inni dhusunu. Inni baay'ee seera siyaasa dhiisuu waan argeef yeroo waan akkasii barreessitu so yaangii keenya akkamitti ilaaltaati jechuun akkamitti ilaaltiti yeroo keenya akkas jedhamna actually isa ammaatiin isa durii isaa sittimi isa ammaa sittimi hin ciisanni. Akkam seete durii hundumaa komii hundumaa dargaggeessa irra kaa'aa ture jechuun dargaggeessi waan dhibaa ta'ee fi dargaggeessi bara kanaa akka jiru yookiin akka inni toon jaalatiin murteessuu tokko na taa'e waa namatti muruun jira miti. Garuu akkan dogoggore kan naagalaa dhufe garuu namni karaatti agarsiisee hin jiru. Generation kanatti dhuma dubbachuu ta'e maal jennaan fatherless generation yoo jennee wayya amma qabsooma dhugaa isaa dubbanna ta'e qabsooma siyaasaa keessa darbe dargaggeessi kun baay'inaani garuu qabsoon biraa akka jiru qabsoon jireenyaa akka jiru qabsoon dinagdee akka jiru jireenya isaa mo'achuu qabu kallattii kanatti agarsiisee garuu hin jiru. So nama eebootti kennitee saboota akkamitti akka adamuutti deemuu danda'u toon barsiisiini maaf ajjeestee hin finne jechuun dandeessu. So maaf mirgaan hin galle jette taanaani dogoggorsi bira isa kennuu danda'u bira nu bira jedhee yaada keessumaa jenereeshiniin dudduuba jiru kanaa fi funda isaanii jira waggaa 15 haa ta'u waan argine qabna. So muuxannoo sana hin qoodneef taanaan karaan kun qoree qabaa karaan kun walqixxaataadha karaan kun mucuca qabaa namni jedheetti agarsiisee hin jiru taanaani maaliif achirra deemee kufee jechuu hin danda'u maaliif achirra deemee waraaname jechuu hin danda'u. So jenereeshin kun nama inspire godhu waan dhabeeffatoo hin taane nama harka qabee daandiitti agarsiisu hin jiru nama akka deemuu danda'u humna ta'ee fi mogolee ta'ee fi hin jiru dadhabe. Hundumaa kan itti fayyadamuu barbaadu balaan akkasin jedhu baay'ee dargaggeessa kanatti kan itti fayyadamuu barbaadu malee kan fayyadu barbaadu muraasa humna qabda jedhama jecha yeroo darbee waa dhageen kolfaa ture biyya kanaa dargaggeessa kanatu nurkaa fuudha please qophoofnee nurkaa qophoofnee irra nuti nama nu gadhiisu dhabnee kan jedhu jira. So generationiin kuni nama equipsa godhu nama humna kennu mogolee ta'uuf dhibame malee an dhugaa dubbachuu fi potentially waan dhabeef miti. Garuu ani maal si kaasuu barbaadu beektaa mucha jechuun eenyurraa eegnadha jechuun eenyu agartee eenyudhaan eenyutu dhufee nu kaasa eenyutu dhufee karaa nutti agarsiisa eenyutu jenereeshinaa fi waan ta'e gochuu danda'a. Yeroo keenya isaa ta'u of course nuyi amma jenereeshinuma keessarra kana keessarra so amma dandeenye inni faashina. Waan barbaadu san bira goofu kan immoo mo'achuudhaaf namni karaa nuti argisiisuufaa jiraates maalis miti yeroo waan dandeessuun goota because kan qabatte laayifii keetti laayifii keef immoo abbummaan qabu si duwwaadha. Kanaaf namaan biraa inni eegdataan namas achuma turuun keenya fuulduratti hin deemtu miti. So kanaaf amma inni kuni gara wanti itti nu geessu namni hin jiru kan namni nu kaasu karaa nuti agarsiisu jechuun dadhabbichuma keessatti akkaaf nu godhu. Ana siitu murteessaa qaba.
Anema nama eeguu dhiiseeran personaali jechuun generation wayii tokko dhufee kan nu baraaru wayii tokko dhufuu qaba yookiin gootni wayii tokko dhufuu qaba jedhee namanu. Hundumti keenya goota gara gama keenyaan waan beeknu natamma ogeessu ogummaa qabdaan ogummaa mataa koo qaba. Garuu ogummaa walitti finnee akka ta'utti nama riqicha ta'uu danda'u qabne yaadan. Yeroo hundumaa nama nu ceessu duwwaa barbaadna otoo hin taane at least nuyi dogoggora hojjennee qabna ta'a. Dogoggora keenya irraa namni akka baratu eeyyamuu danda'u qabna. Namoonni nu dura jiranii carraasaas waan arganneef yookiin wallaaluu irraa yookiin immoo waan jireenya mataa isaaniitti qabamaniis ta'uu danda'a. Yookiin immoo hamma itti fakkaate dalaganiirus ta'uu danda'a. Nuti irraa barachuu dhiise ta'a. So nu garuu amma nuti qophaa'uu danda'u qabna jechuun eenyumaan eeguun nurra jiraatas jedhee yaadu. Kana immoo kan gochuu qabnu keessumaa ijoolleen waggaa 20-30 gidduu jiran kuni humna guddaadha yaada. So isaanumti iyyuu innumti hangafti kuni quxisuu isaatti karaa agarsiisaa yoo deeme innovative yoo ta'aa deeme lakki karaan kaleessa abbootiin keenya irra deeman gaarii ture garuu muutuu kana fooyyeessinee namni karaa adda ta'e irra deemuuf qophaa'e tokko amma hin uumamnetti yookiin immoo akkuma kaleessaatti jiraannee dabarra taanaanii wal fudhannee boolla lixuu keenya namni jedhee karaa biraa tokko karaan itti galma ga'uu danda'an tokko akka jiraatu agarsiisu taanaanii wal fudhannee boolla lixuun keenya nu lammas. So eenyumarraayyuu eeguu dhiisudha. Numti dargaggeessi kuni waan qabu yoo kenne jedheera donna miti waan qabu kennuu danda'udha. Waan qabu yoo contribute gochuu danda'e walitti yoo dhufuu danda'e humna walitti dhufuu danda'e isa booda keenya jiruuf karaa agarsiisuun ijoollee ganaa sadarkaa barnootaa sadarkaa tokkoffaarra jiran lammaffaarra jiranii fi kana wayyaa kana kasoogoota wayyaa akka nuyi kana dogoggorree isin immoo kana dogoggoriinaa yoo jechuu dandeesse waan jabana kana wajjin walitti hidhuu dandeesse nuti yoo wareegama kaffallee jedhee yaadachuun wareegama ija qabu yoo kaffaluu dandeenye wanti galmaan geenye generation dammaquu hin dandeenye hin jiraatu jedhee yaada. Yaa so karaa biraa hojii guddaan nu eeggataadhaami. Hojii guddaan nu eeggataa. Waan baay'ee keessattuu yaangii keenya immoo siyaasonni dhufanii darban baay'ee isaanii waan baay'ee irraa hambisaniiru. Akka inni fuulduratti hin deemne waan baay'ee ta'eera. So naannee lammii dammaqaa ta'uun gaariidha. Abbaasaaf kan jiru ofiisaatti. Lammii dammaqaa amma siyaasa biyya kee keessa ta'aa jiru maal beekuun gahaadha. Garuu nuti waan hundumaa keessa harka keenya natti fakkaata masii galeera. So kunis os keenya bukoodha. So os keenya waan bilchaataadha. So gaafa harka keenya baasnee ilaallu waan laaqamaa waan baay'een isaa. So nuti waan beeknu qabna waan dandeenyu qabna. Waan biyya keenya keessatti ta'aa jiru waan saba keenya irra ta'aa jiru maal beekuun waan danda'an gochuu waan tokko. Garuu immoo akka dhalootaatti garuu labati ce'uu danda'u tokko uumuu dandeessu taanaan garuu biyyatti fufuu sabni ittiin fufuu iddoo tokkotti staaggoonii dhaabachuun keenya hin oolu. Garuu waan barbaachisoo ta'e garuu sababni nuyi barbaannu baay'een isaa jireenya keenya irratti homaachii nu butu. Akkasittuu akkas na godheen kana waan ta'eef akkas ta'ee kana waan ta'eef hojii dhabee kana waan ta'eef soowaata. Anjir nu geessamti ree naannee maal godhure maal goota miti tamma waan barbaadde sababa gurte kan waan ta'eef kana ta'etti laafii keedha. So isa keessa bahuu san qabnatti fakkaataa naal tokko yeroo ilaalu injiroo ittiin ciisinii biroo ciisin lakki gadi bahee challenge ilaalee kan immoo mana har'a dhadhaa nyaachuu dandeessu hojjettuun miila kee dhiquu danda'a itti tokkicha siree irra ciistaa yeroodhaan rakkoon hin jiru boor garuu gadi bahuun kee nafu baay'eetti challenge argii jireenya keenya tan jedhaa to dargaggoota wantoota ta'e babareessite tokko waan inni ilaaluuf. So jabaadhu yaada baay'ee gaariidha. Gara immoo creativity si deebisu egaa baankii hojjettee baateen booda amma dhaabbata ofii keetii keessaa hojjetta. More creative mee maal hojjettu xiqqoonaa kaasii mee anis baay'ee hin beeku keessa dhuguma hin beeku keessa garuu akka promotion hojii wal qabatu immoo xiqqoo ishee beeka mee natti himi. Yoomseetee gara korodisa kuma nama 23 kan hundeeffamee hojii jalqabe. Waggaa tokko caalee jechuudha. Waggaa tokkoof ji'a muraasa. So hojiin nuti hojjennu baay'inaan ani yeroon baankii ture keessumaa waggoottan 4 gara dhumaa hojii maarkeetingii hojii wal qabate kan baankii hojii gamtaa Oromiyaa keessaa hojjechaa ture. So inni muuxannoo naa kenneeru qaba.
Dabalataan uumamaanis immoo already waan inni hawwu waan inni akka kennaa koos yaadus immoo hojiiwwan creative ta'an waa beeksisuu yookiin akka ta'utti akka namaaf galuu danda'utti beeksisuu waan jedhu tokko sammuu koo keessa. Fi qaawwii jira hojii beeksisaa irratti jedhee waan yaaduufis tarii waan tokko qaawwa tokko gaafa argitu namni akka duuchuuf eeguurra ofuma itti galuun gaariidha jedhee waan yaadeef kan hawwii yeroo dheeraa booda kan inni gara kanatti galee jiru. So more creative sama hojiiwwan beeksisa hojii wal qaban keessumaa hojii marketing fi communication hojii wal qabatan irratti kan hojjechaa jiru. Ammaa fi garuu gara fuulduraatti gara birkii garaagaraan qabaata. Keessumaa gara digital solutionitti galuun barbaadna gara trainingii kanatti gara trainingii qabatamaa itti galuun barbaadna. Ammaaf garuu keessumaa Oromiyaa irratti hojiiwwan beeksisa hojii wal qabatan nam tokko dhaabbata qaba yookiin waa oomishaa garuu akka ta'utti audiensii barbaadu bira hin ga'uuf sababa isaa hin beeksifamu waan ta'eef jechuudha. So social media marketing, website optimization, website develop gochuus dabalatee fi hojiiwwan communication kamiyyuu dhaabbilee gargaaruu irratti xiyyeeffannee hojjechaa jirra jechuudha. Keessattuu fiildiin isin qabattanii fiildii hojii baay'ee barbaadudha. Amma fiilmii hojjennee waan meeqa hojjennee eenyutu hawaasa biraan nu ga'a. Kan marketingii isaa dhaabbanni cimaan immoo nu barbaachisa miti ree. So fiilmii dhiyeenya kana kan amma qilleensa irra oolu. Fiilmii amma kan director Leencoo Fiqiruu namni baay'een beekadhee mayyaadha. Fiilmii baay'ee sadarkaa madal addunyaatti iyyuu maqaa Oromoo waamsuu danda'u jedhee yaaman tokko. Sadarkaa maalitti? Sadarkaa madal addunyaatti. Idil addunyaatti. Beeksisuu danda'u yaadu hojii bareedaa hojjetaniiru. So hojii sana immoo akka ta'utti hawaasa bira akka ga'uu fi hojii fiilmii Abbaa Malkaa jedhama fiilmiin sun. Fiilmii Abbaa Malkaa. Ji'a booda ba'a jedhee mayyaadha. So baay'ee hojii bareedaa hojjetame sana immoo hawaasa bira ga'uu qaba. Akka ta'utti immoo namni support gochuu barbaadus immoo akka ta'utti akka gargaaruu fi hamma beekamu deeggaraa jirra jechuudha. Kanaaf hin jedhe. So ogeessota maarkeetii gaggaarii nu barbaachisa. Egaa waa'ee fiilmii kaastee immoo short stooriin barreessitaa oduu hedduun dhagaye. Akkam short stoorii gara muuvii kana. Yoo dhugaa isaa dubbanne otoon hojii maarkeetii keessa hin jiru ta'e yookiin hojii biraa keessa jira ta'e yoo wana gara fiilmii barreessuutti gara maalitti deemuun koon oolu ture yaada. Sababni isaa siidaa yoo ilaaltee jiraatte mallee haasaa turre ilaaltee yoo jiraatte baay'inaan gara fiilmiitti akka salphaatti jijjiiramuu danda'utti barreeffame natti fakkaata. Visualize gochuu waan natti toluuf imagine gochuu dandeessa taanaan namni akka ilaalutti Charles Dickinson jedhamu barreessaan tokko jira. So styliin sun natti tola baay'ee. Waa descriptive bifa ta'een visualize gootee akka namaaf galuu danda'u. Eenyumtu dubbisee yaada sana wajjiniin akka wal dhunachuu danda'utti barreessuu natti tola. So fiilmiiwwan gaggabaabaa keessumaa fiilmii daqiiqaa 10-15 caalle kontentii social miidiyaaf ta'u waan barsiisu waan onnachiisu waan safuu barsiisu ta'uun barreessuu danda'e natti tola. Maal koomedii si yaaltama? Odeessa barreessitee? Yaa odeessa which mean koomedii amma maal jedha akka gaafa barreessu quba kootu nama kofalchisa afaan bauqatuu keenya. Quba kootu nama kofalchisa. Quba kootu nama kofalchisa yaadachuun waa barreessee gaafa post godhu akka kofalchisu namni natti himaa beeku. Nama hunda kofalchisuu danda'a. Garuu dubbadhoo naan jette amma hin danda'an. Amma waaqoon fa'aa dubbatanii. Waaqa fa'aa dubbatanii so odeessa gaggaariidha san barreessitu. Steejii keenya irrattis fa'aa hirmaachaa turte. So achi keessaa amma baay'een galu gaaffiiwwan 5 qabna. Gaaffiiwwan 5 keenyatti darbuu dura garuu yaada tokko si gaafachuu barbaada. Mootiin akkamitti ofirratti hojjetame? Yeroo isaa akkamitti fayyadamaa? So goolii isaa san galmaan ga'uuf moo kireetiivii keessattis cimina akkamiidhamee akkamitti ofirratti hojjeta? Akkamitti ofirratti hojjetan jedhu sun already trickiidha beektaa. Of course. Hundi keenya yookaan mataa keenyaa qabna. Garuume. Ani already maa inni guddaani keessumaa umuriin ammatti jiru kun waan inni barsiise tokko waan hundumtuu yeroodha. Jechuun yeroo wajjin hin deema. Waaqayyo waa sii kenneera taana yeroo sii kenneera. Qabeenyi guddaan sii kennuu danda'u yeroo akka ta'e naa galeera. Sababni isaa namoota yeroo gabaabaa gidduutti qabeenya guddaa horatanis argineerra yookiin immoo namoota yeroo yaadamne gidduutti immoo sababuma wal fakkaataa tokko keessa jiranii fi toora barbaadan irra hin geenyes immoo argineerra.
So inni guddaani waan sii kenname taana har'i sii kennameera taanaani har'i kan keetii akka ta'utti fayyadamuu danda'udha bakka bor yaaduu dandeessu. So kan umurii namaa kennu waaqa yoo bor sii kenneera ta'e akka ga'uu dandeessutti waan dandeessu irratti xiyyeeffattee fookas ta'uun gaariidha. Hundumaa bira harka dha'uun gaarii miti quba dha'uun gaarii miti. Asis kanas sanas nan danda'a jechuun gaarii miti. So waan impaaktii qabu irratti xiyyeeffachuu barbaadanis personaali jechuun bor waan dhaloota fayyaduu danda'u waan anaanis fayyaduu danda'u amma of gowwoomsuun barbaadu namni baay'een malee kaf gochuu barbaada jechuun qulqullummaa baqqaanii waaqumaaf nu jedhaa jechuu barbaada ta'anii personaali dhugaa dubbachuu yoo ta'e otoo hin qabeenya qabaadheen tola otoo hin beekumsa qabaadheen tola wanta gaarii jedhama otoo hin qabaadheen tola sana gochuuf garuu wanti karaa qaxxaamuraa wanti jedhamu hin jiru. So waan hin danda'u hundumtu sa'aatii naa kennametti ribarraas ristee maatiiraas ristee yeroo guddina keef waan ta'uu danda'u waan bor hafee jiraatu immoo nan dhalootaaf ta'uu danda'u irratti yeroo gubuu yeroo kennuu gubuu otoo hin taane yeroo invest gochuun dirqama kooti jedhee yaada. So amma wanti naa ife tokko jiraate hammuma yeroo waan biraaf kennuu dhiistee waan mataa kee irratti waan si fayyadu dhimmuma haajaa si fayyadu irratti xiyyeeffattee si guddachaa madeema jedhee yaada. Yaa waa'ee gaariidha. Waan ta'e yaadadhe carraa fi carraaqqiin lakkuudha. Yaa carraa fi carraaqqiin lakkuudha. Lafa carraaqqiin jiru carraan jira. An jedhe si dhabni? Natti fakkaata. Akkam seete carraa hundee jecha waan jedhu tokko jira miti yeroo baay'ee carraa hundeen jechumti carraaqii jedhu iyyuu carraa natti fakkaata dogoggora ta'uu danda'a yookiin jechatu wal false friends waan jedhamu tokko jira ingiliffaa irratti waanuma jecha waa wal fakkaatee fi xinnaa ta'uu danda'a ta'a garuu dhuguma yoo ilaalte yoo baatee hojjette yoo tattaafattedha carraa kee jiru kan walitti dhufte manatti hin dhufu carraan isa namni baay'een suma macaafa qulqulluu irraa iyyuu simbirrootaa fi nyaata isaanii kan kennu waaqadha. Simbirrootaa fi kan kaattuu kenneef yookiin immoo gofla kenneef immoo waaqa. Si galeeraatti sababa malee miti kan kenneef lafanni sii kaa'e sana deemtee akka fudhattuufi. Ba'uu carraaquun tattaafachuun dirqama keeti gaafa walitti dhuftan balbala kee yoo dhufe gaarii garuu carraaqaa jirta jechuudha. Kanaala garuu gaaf tokko walitti baatu. Namni hin carraaqni garuu taa'ee carraasaa Hiresa abara majraata waan ta'eef so akka obbolaati jedhee yaadan jira. So cal jettee carraa hidhataanan carraaqqiin jiru taanani lakkuudha isaan. Yaa kun jechaanis al tokko fayyadamuudha waan ta'eef carraaqqiif carraa osoo hin taane namni carraaqqii yookaan immoo hojii keessa jiru qopheessaa jiru tokko gaafa carraa wayii jiru hin milkaa'atti namana. So carraaqqii irraa jalqaba carraan. Takka maal seedama seedama macaafa qulqulluu keessatti tolu tokko sitti Museen yoo fudhatte waggaa 40 guutuu tiksee ture. Waggaa 40 guutuu jechuun mana biyyuu isaatti galee tiksee ta'ee jiraate. Garuu waggaa 80 irratti akka inni saba sana ceessuuf immoo waaqayyo isa waame. So takka yeroo dheeraa fudhachuu danda'a ta'a garuu iddoon itti barbaadamtu immoo jiraata. Muuxannoon horii tiksuu sun yookiin re'oota tiksuu sun garuu saba kanatti akka tiksuufis immoo tarii karaa baneera. Experience kan inni godhe rakkina kan inni arge kan inni dammaqeessa iddoo sanatti waan ta'eef carraaqqii keessa yeroo gabaabaa gidduutti ija hojii kee arguu dhiisuu dandeessa ta'a. Garuu yeroo dheeraa keessa lafni ga'u barbaaddu hin jiraata. So yoo carraa jedhames jechuudha inni. So gara gaaffii keenyatti dabarra. Mootii Abbaltii Tufaa. Waggaa 10 baankii keessa tureera. Amma immoo kireetiivii keessa hojjechaa jira. Isa dura immoo mucummaa isaa baadiyyaatti ture. Akka sila nu yaadachiise. Yuunivarsiitii Finfinnees tureera. Joornii kan hundumaa walitti hidhaanii kitaaba akka siidaa odoo barreessina ta'e. Mata duree isaa maal jennuun laata? Kan itti fakkaatu osoo ta'e kan yaadu dammas qaba hiixoos qaba. Lamaanuu garuu gaarii ture jechuun hiixoonis hin hadhaa garuu si fayyisa. Dammas qaba yeroo itti ija hojii kee namatti sun jiraata waan ta'eef dammaaf hiixoo jennee gaarii natti fakkaata. Lamaan isaayyuu inni hadhaa'e sunis waan gaariif ta'e fayyisuuf ta'e inni mi'aaye sun immoo ija hojii koo waan itti dadhabe waan argadhe waan waaqtis ittiin eebbise ta'uu danda'a waan ta'eef
hadhaa'us gaarii ture waan ta'eef heexoo fi damma jenna. So yaa laayifii kee keessa paartiin waan akka heexoo jira waan chaalenjii wayii jira. Nama daganne chaalenjiin jira garuu the worst waan ta'etu jira. Oh yaa tarii gaachuun asitti haasa'uun barbaachisaadhaan beeku ta'a malee almost maatii malee jechuun almost ijoollummaa marraa kaasee abbaan koo ijoollummaatti kan almost gara kutaa 10 yeroo jiru kan boqate mucaan gafaatanii so responsibility qaban ture baay'ee. Inni garuu eebbas ture. I mean responsibility naa jiraatu malee hangafa taatee guddachuu waan baay'ee akka barnootaa seeranaan experience eessattuu argachuu dandeenya akka ta'e bare. Ergan immoo waa hojii koo immoo ergan yuunivarsiitii raabee hojii jalqabee immoo harmeen keessa boqattee. So ittuu inni baay'ee hadheesse natti fakkaata. So chaalenjiin suni keessumaa maatiin kee wanti baay'ee wanti gaabbisa ta'u tokko lafa barbaaddu geessee otoo maatiin kee gammachuu kee maatiin hafuun isaanii xinnoo simiidha of course madaawwee tokko akkuma maal jedhanii duuti haadha ofii akka boraatii dhagaatii jedhan. Sigalee raftas ta'a garuu si quuquun isaa hin oolu. Galmaan geessas ta'a garuu stiil maatiin kee gaafa gammachuu kee wajjin jiraatanii ni ta'a. Sanas ta'ee kana garuu honestly haala ammarra jiruuni waaqatu godhe waan ta'eef galata isaa jechuurra kan darbe wanni hin qabu. So chaalenjiin ma jiraata garuu gaarii. Al tokko daboorsitan jennu jira waan cimaa keessatti faayinii isaaf si kaasee kanaafuu joorniin mootii dammas qaba fiixoo kitaaba goonuu laata. Barreessaa sana ani barreessa. Mata duree argannaan barreessutti baay'ee qabna gaggameeyyii. Inni gara biraa mootii isa waggaa 18 san har'a osoo arganne maal jettee gorsita waggaa 18ffaatti mootii osoo argatte? Hin jarjariin hin jaalladhu fakkaata jechuun waan jireenya kee keessa darbu hunduma isaayyuu experience gochaa waan gaariif jecha abdachaa jiraachuun gaariidha. Sigalee wanta takka sitti fakkaate wanti itti utaaltu hin jiraata. Gaarii fakkaate wanta itti qabattee deemtu hin jiraata. Akka qoree ta'e irraanfattaa agamsa akka ta'e irraanfattaa yookiin akka goraa ta'e irraanfattaa ijuma isaa duwwaa ilaalta waan ta'eef. So waan hundumtuu konsikwensii akka qabu hubadhu hin jedhan itti fakkaata. So suuta hin jarjareen suutuma tarkaanfadhu jireenya enjoy godhin jedha. Wanti jarjarte qabdaa mootii? Jiru garuu wanta baay'ee jechuun wanti otoon har'a gaafan taa'ee yaadu umuriin keessumaa 18 jechuun baay'ee jireenyidha. So dargaggummaatti jarjartas maaltu jarjartaa garuu immoo umuriin hundumtuu mata duree mataasaa qaba waan ta'eef otoon jiraatiin dabarta takka utaalta sigaleera. So tariin meentarii dhabuurraa kan ka'e gaggeessaa namni dhabuurraa kan keessi ta'uu danda'a. Garuu jireenya maatii kee wajjin keessumaa enjoy gochuu dhabuun yeroo kennuufi dhabuun sun jira waan ta'eef suutuma jireenya jiraadhu tokkuma tokko boqonnaa tokko sirriimatti dubbisii darbii akka jechuudha. Yeah, sure. So tasgabbaayitii suuta waan hundumaa naannoo kee ilaalaa maatii yeroo keessa barumsaa kee hundumaa isaa waan itti jajjartu hin jiraatu. Eessa yuun gaamu? Suutuma biyya lafaan. Yaa interesting. Lama finneerra. Sadaffaa irratti. Itti micmaa deemaa yaanti kun. Amma salphaadha. Maybe yeroo silaallee xiqqoo kaasteerta mootiin amma moo creative keessa jira baankii keessa tureera garuu osoo kan kanan ta'u ta'e carraa itti waan biraa ta'uusaa. Maal? Okay otoon addunyaa hojii kana keessa jirtu amma bokkuma sileetti gara fiilmii chaarta. Natti fakkaata fiilmii waan naqu natti fakkaata jechuun waan inni barreessaa gaarii ta'u natti fakkaata taa'ee yeroo fudhee sababni isaa tokko kaan amma kan booksii jaallatu jira booksarii ta'uu barbaada kubbaa taphachuu barbaada yookiin hawwii qaba namni hundumtuu ani barreessaa ta'uu hin danda'an natti fakkaata. Still waan inni hawwii waan inni ta'e natti fakkaata amma ta'e garuu dedicated ta'e yeroo kennee natti fakkaata. Garuu inni barreessite yeroo waan ta'e koo still barreessaa harta. Gambeeka. Shorte movies jedhanii rumee waan ta'e goonuu mari'annu. Dandeenya. Mari'annu waan kana immoo creative hojii. Intaa madaallii keessan kaasa taanaan. Wilsi jechuun hin beekamu yeroo kontentiidha kontentii gaggameeyyiin hin barbaachisaa.
amma mitire movie ma ta'uu isaa duwwaa miti an barbaadu akka sileetti amma waa'ee movie leencoo kaasnerra leencoo wajjinis discussionii keenya dhageessaa garuu tirkaa guddaatti hojjechuu irra ga'uu danda'u qabna waan ta'eef achi keessaa immoo tokko stooriin maatarii godha koontentiin. Stooriiwwan keenya ittiin bu'amne iyyuu barreeffamaanis ittiin bu'amne viizuwaalii ittiin bu'amne dhugaasaa dubbachuuf yoo ta'e kaan koppiidha malee oriijinaal waan ta'eef badaan argitu yoo oriijinaal ta'e immoo namni keenyas akkaataan itti hubatu sinimaa yoo bareeda namni amma sinimaa yoo jiraate sooshaal miidiyaaf immoo waan ta'u kontentii qopheessuun ni danda'ama barasaa waan fakkaatu tokko waan barri ittiin dabarreessi immoo hojjechuun ni danda'ama yaada yeroo kennuudha malee. Inni arfaffaa maal ta'a mootiin nama osoo kollaaboreetti godhee wajjin hojjedhee jedhu wayii qabaa laata nama kana argee hojii waan ta'e hojjedhee jedhee namni yaadu wayii jira. Baay'eedha isaan jechuun koo seektarii baay'eedha kan yaadu waan ittiin boobne baay'eedha jedhee kan yaadu so namoonni otoo waliin walitti dhufnee hojii gaarii hojjechuu dandeenya jedhee yaadu hin jiraatu of course garuu tokko lama lakkaa'uun natti jira. Ani jijjiiruni namoonni baay'een amma gaaffii kan yeroo asitti gaafadhu hin deebisan. Suura darbu yaa personaalis fakkaataa jirusi naagala kan keessa naagala al tokko tokko immoo yaaddeeyyuu immoo asitti miidiyaa irratti immoo dubbattu. Callisee hawwii ta'uu danda'a garuu immoo ani wanti walitti hin fidu jiraannaani eenyuma wajjin hojjechuu danda'a jedhee yaada. Anti garuu balballi sun banamuu danda'uu qaba. Tole immoo nama akka tasaati yaadu san immoo carraa ittiin qaqqabnoo jiraatti maaltu beeka wal siin quunnamsiisuu dandeenya inni gaafannamni. Of dhugaan illee. Garuu namni carraa nuu kennan jiru. So inni gara dhumaarratti mootii after 10 years fuulduratti. Gaa kurnan kana gaa hokkoo qabadhee. Gaa kurnan kana eessan jira. Wanti na gubachiisu tokko jettanii bara yuunivarsiitii irraa baane waan dafnee fuun wayii nutti fakkaata ture jechuun waan hundumtu wal qixxaataadha kaa. Sitti fakkaata. Nan ba'aa ittaasa booda waggaa 5 kana nan fuudhaa dhaabbata mataa kunan qabaadhaa waggaa 30 turan guutiin dura miiliyoonariin ta'a jetta baay'ee yookiin dooktar ta'uu abaluu jedhamuun barbaada jetta. Amma taa'ee gaafa yaadu garuu kofalchiisa wanti baay'een sababni isaa akeekneeti yaadduu fi waaqayyo yaadu kompiliitii ga'in argu. Kana jechuun immoo namni karoorsuu hin qabu jedhees immoo yaadu. Yoo fedha waaqaa ta'e umriitiin jiraadhee achi ga'ee fi I think financially nama stable ta'e wayii tokko badaa waa'ee nyaataa waa'ee dhugaatii waa'ee uffataa nama yaaddoo otoo hin taane namoota nama dhaloota irratti labata irratti hojjetu tokko nama impaaktii qabu ta'uu hin danda'a jedhee yaada. Darbee immoo nama hamma beekumsa isaa hamma beeku hamma qabeenya qabu waan uummata isaaf ta'u waan dhalootaaf ta'uu danda'u nama kontribuut godhu nan ta'a jedhee yaada waggaa kurnan kana. Haasaa ogeessaa laal. Labataaf dhalootaaf waan ta'u. Actually waa'ee genereeshinii kaasnanii waan ta'e kaasiin darbuun barbaadu ispeeshali immoo kireetiivii wajjin waggaa lamarraa ta'uun beeku garuu kitaaba daa'immanii waan jedhu wayii. Waggaa fi wayii guute amma dhaabbata laaftoo paartiders jedhamu wajjiniin kollaab goonee wantoonni kontentii qopheessaa jiru jira stiil jira. Rakkoon isaa akkasuma beektu rakkoo faayinaanshalii wanta waan guddaa barbaadu piroojeektichi. Sababni isaa asitti sadarkaa sanaan manni kitaaba maxxansu hin jiraatu isuma beektu afaan oromootiin kitaabilee seenaawwan sadarkaa madda addunyaatti iyyuu beekamtii qaban jaallatamummaa argatan fi naannootti immoo waan itti guddanne jira baay'inaan seenaawwan himameen dhumne baay'ee qabna waan ta'eef isaaniin akka ijoolleef ta'utti sababni isaa waa'ee dhalootaa yeroo baay'ee maaf keessi koonatti dhaga'aman amma mucaa waggaa lamaa qaba. Wanti baay'ee rakkadhu tokko afaan oromoo barsiisu. Sababni isaa ana bira ga'ee dhaabbachuu qaba jedheen yaadu. Abbaan koo jaalatis hin jaalatiinis na barsiisee as aadaa eenyummaa isaa waan na dhaalchiseeruu qaba. Sabni kun waan na guddisee qaba. Garuu mucaan koo anarra geessee abbaan koo abbaa ta'e daraasii nabbar waan jedhu tokko gaafa yaadu nanna'a.
Jesi galeera. Afaan Oromoo dhiisee afaan Abboo ati duraas. Jedhu kan namni baay'een akkasii. So anguma baay'ee na yaaddeessan. So ijoollee irratti ijoollee xixiqqoo irratti hojjechuun keessumaa ijoolleen magaalaa maatiin aksesii sana qaba. Maallaqa qaba garuu eessaa akka waa bituu qabu hin qabu waan nama komachuun dandeessu si galeera. Wajjin oolu guyyaa guutuu kitaaba keewwatti kennite dubbisanii seenaa hoo baranii eenyummaa isaanii hoo baranii riqicha ijoollee baadiyyaaf magaalaa gidduu jiru walitti fiduu danda'u bal'achaa deema. So ijoollee aadaa isaanii eenyummaa isaanii baran guddisuun danda'ama jennee waan yaannuu fi initiatiivii sana fudhannee jalqabne jechuudha. Jabaadha ka. Rabbi wajjiniin. Faayinaansii kana waan ta'e goona. Niisoorii aartii faayinaansii rakkannaa asii kitaabatti faayinaansii rakkannaa. Walitti dhufanii beektaa gabaan keenya garagara beektaa gabaan maallaqaa asii gabaan aartii asii nama walitti fiduu barbaada. Yaa nu amma wantaani markaatu seenii daldalaa hojjechuuf yaada irraa daldalaa aartichas yookaan qonnas qotaatii aartichas hojjenne malee hundi waan faayinaansii qeeqnee maal goona. Commercialize gochuutu hin danda'amne amma Hollywoodiin kan isaan baay'ee successful ta'anii fi eenyutu akka hojjetanis beeku. Dhaabbileen beeksisa dhaabbata isaanii isaa ta'u kan meeshaa qaban sirriitti gurguratu achirratti beeksisanii sarara kan keessaan jarri dhimma qabeenyaa maal yaaddoon naqan keenya garuu stiil daa'ima waan ta'eef wanti baay'eensaa sana garuu gara akkamitti commercialize goona akkamitti dhaabbilee wajjin akkamitti hojjechuu dandeenya kan ta'anii yaaduu gaafata gara. Mootii gara dhumaatti gaaffii lama dhumaa. Tokko maal eegnu mee mootirraa moo kireetiivii hojii ammaa achitti hojjettaniin ala immoo hawaasaaf uummataaf wanti biraa gadi ba'u jira laata? Amma dhiyootti farkaa waan hin qabu dhugaa dubbachuufate yeroo hawwii ani qabu jira. Generationiin dhaloonni dubbisuu jiraachuu baate illee at least waan dubbifamu tokko barreessuun hin barbaada. Wanti natti tolus wanti na gammachiisa waan ta'eef tarii kitaaba barreessuu hin danda'a ta'a yookiin tarii short storyiiwwan kana gara fiilmiitti yookiin gara anniitti jijjiiruu hin danda'ama ta'a. Akka dhuunfaatti jira akka dhaabbataatti waan baay'ee waan karoorsu yaadnu hin qabaan. Dhugaadha isa baay'ee eegnaa. Dhumarratti mee waan wiishii gootoo jiraate dargaggoota keenyaaf waan hawwitu wayiin jiru akkas taanee wayii laayik odoo kun sarara nu qabatee waan jettu mee waan dhumarratti wiishii nu gootu akka yaangitti. An keessumaa dargaggoota Oromoo fi wanti hawwu tokko nagaadha jechuun namni baay'een ammatti otoo nagaan jiraate an mataan koo baadiyyaatti galeera waan. Aniyyuu galeera. Dhuguma kooti baadiyyaatti galee hojiin hojjechuu barbaadu baay'ee jira faarmingiin. Gara waan lama jiran fakkaata gareen keenya akkuma addunyaatti iyyuu tokko dhimma nyaataati. Waan overlook godhamu sanatti fakkaata baay'ee nyaatni gara fuulduraatti sanyii namaa dhabamaa gaafa deemu kontiroolii kan gochaa deemu konspaayirisii ta'uu fakkaachuu mala garuu addunyaa biyyoota muraasatti gala sabooda rakkinuma amma jirru caalaa iyyuu wanti mudachuu danda'u jiraachuu danda'a jedhee yaada. So dargaggeessi yoo nagaan bu'e rabbi nagaa yoo nuu buuse biyya keenyatti qe'eetti galaan jedhan. So dhugaan jedhan waan mooderni ta'ee qabadhaati as ba'a yoo warri hawwii qabdan jechuu kooti akka koo warri abdii baadiyyaatti galu barbaadan jechuu kooti. So ani dargaggeessi keenya keessumaa teekinooloojiitti amadamu. Sooshaal miidiyaa fayyadamuu jechuun teekinooloojii beekuu jechuu miti. Teekinooloojiin sanarra darbaa teekinooloojiitti madaqaa baraa oduuwwan addunyaan itti jirtu kana baraa. So kompiitanti ta'a jedha dargaggeessa keenya kompiitanti ta'a. Ani waan inni dhugaasitti immoo tokko hojii qacaruuf yoo vaakaansii baasnu namni baay'een ijoollee keenya miti kan appilaayi godhu. Kaan immoo gaafa ilaaltu CV isaanii gaafa ilaaltu amazing umurii waggaa 24 hin guunne keessatti waan isaan galmaan ga'anii jiran lakkoofsa hin qabu. Hin danda'u immoo professionaalidhas immoo namni keenya xiqqoo ifama guddaa naafaa godhu namni professionaalii miti baay'inaan. Gara beekannoo maan wajjin hojjeta maala waluun beekna miti maal siin jedhee hojjeta malee kabaja sii maluu sii kennee yookiin immoo hojii isaaf kabaja malu siif iyyuu kennee hojii isaaf kabaja kennee namni hojjetu hamma qaba. So professional osoo taane waan beeknu beekna waan hin beekne immoo baruuf carraaquu waan guddaadha. Kanaaf gara teekinooloojiitti addunyaan garuma sana deemaa nu garuu achuma jirra taanaani gabrummaan lammaffaanii isa kana otoo harka keerra waan jiru tokko fayyadamuu dhiistee
humna qabdu beekumsa qabdu fayyadamuu dhiistee namni kaan gaafa dikteetis godhu gaafa osoo hin jaallatiin kontiroolsi godhu sana keessatti hirmaachuu dhabuuni boru gaabbii akka warra keenyaan taanu warra keenya jiraatanii darbaniiru. Dinagdeen kallattiin isaa completely jijjiiramaa jira. Siyaasni completely jijjiiramaa jira. Akka kan dura yaannutti yaannu flexible haa taanu sababaan haa yaannu hin jedhan wanti guddaan isa baay'ee emotionii keessaatii bahuudha. Namni keenya beekumsa qabaatu garuu IQ caalaa EQ dha. Emotional intelligence baay'ee murteessaadha. Soft skill qabaachuun baay'ee murteessaadha. Dandeettii qabaachuu qofti gahaa waan hin taaneef sanarratti haa xiyyeeffatu. Training haa fudhatu. Habaay'ee jechuun inni hunda caalaa immoo waaqaa sodaatu jedha. Waaqaa sodaatu waaqaf bulaa. Thank you mootii. Egaa waan baay'ee kaasuu hin dandeenya yeroo keenyas deemaa jira. I hope immoo waaqayyoo jedhe immoo moo creativein iddoo eegee waan baay'ee jijjiiree bal'atee guddatee immoo sagantaa keenyatti ta'an irratti kan wal agarru ta'a. Egaa rabbi wajjiniin wanti qophaa hojjetamu jiru namni qophaa fiiguun eessaan akka nama hin geenye beekna. So dhaabbileen gurguddoon akka keessanii kun nus waliin taanee walitti dhufanii waa hojjechuu hin danda'amu waan ta'eef ijoollee keenya keessumaa ijoollee reefu high school jiran elementary jiran jabeessinee warra abdii egeree ta'uu danda'an gochuu irratti hamma waaqni muriif beekumsa nu kennu hojjennee yaada. Sunis immoo carraa kana waan naaf kennitanii fi ulfina argadhaa fayyaa ta'aa jechuun barbaada. Dargaggeessa baay'ee jaalannuudhaati. Jabaadhu milkaa'ii moo creativein guddatee arguun hawwii keenyadha. So dhufnee immoo si daawwannaa. Jabaadhu. Thank you. Fayyaa ta'aa ulfaadhaa sinis. Mucaa keessaa guddisu. Amiin. Anjoon ulfaadhaa sinis ulfina kanaan gahaa jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya irraa kana gammaatti daawwachaa turte fakkaataan waliin kan ture mootii abbaltii tufaadha. As keessa waan baay'ee akka buufattan shakkiin qabu torbee immoo keessummaa gara biraa hojii wal agarraa aga torbeetti fayyaa nu ta'a ulfaadha.